Amantaan Islaamaa gammoojjii Arabiyaa keessatti mul'atee hedduu osoo hin turin gara ardii Awurooppaattis tarkaanfate. Jaarraa 7ffaa fi 8ffaa keessa naannoo Al-Andaluusii fi Sisilii dhuunfate. Boodarra dhawaataan gara Balkaanii fi Golden Hordittis babal'ate. Ashaaraa hanga har'aa mul'atu naannoo kanneen irra kaayate. Kutaa kana keessatti maaltu Islaama Arabiyaa kaasee Sisilii kibba Itilii akka geesse, boodarra ammoo maaltu duubatti akka isa deebise ilaalla. Sisilii. Miilli Islaamaa Sisilii kibba Itilii kan dhaqqabe jaarraa 7ffaa keessa. Weerarri guddaan Sisilii qabachuu kan gaggeeffame garuu bara 827tti humnoonni Islaamaa kan kaaba Afrikaa irraa ka'an dooniin gara Sisiliitti ce'uu isaanii hordofeeti. Islaamni magaalaa Paalermoo fi Mesiinaa wal duraa duubaan bara 831 fi 843tti qabachuu danda'us iddoola Sisilii guutummaatti dhuunfachuuf hanga bara 965tti eeguun dirqiiti ta'e. Kanatti hin dhaabbanne humni Islaamaa Kaalaabiriyaa fi Apuliyaa bira darbuudhaan hanga qarqara laga Garigliyaanoo irratti Roomii fi Naapiles jidduutti buufata ijaarrachuutti deemee ture. Odoo itti hin milkaa'in hafus magaalaa Roobaa qabachuuf weerras geggeessee ture. Boodar warra Islaamaa humnoota kiristaanaa mo'atamaa duubatti dhiibamuu fi naannoo Sisiliitti daangeffamuun dirqiiti ta'e. Yeroo naannoo jaarraa 5f Sisilii turetti Islaamni aadaa, diinagdee, hawaasummaa fi dachii naannoo kanaa akka isa fakkaatuu fi akka itti fakkaatetti bocuu danda'eera. Bulchiinsa Aglaabiid, Faaximaa fi Kalbiid jalatti Sisiliin jiddugala aadaa fi bulchiinsa Islaamaa guddaa taate. Jaarraa 10ffaa fi 11ffaa keessa Paalermoon magaalota Awurooppaa guddittii fi dureettii jedhaman keessaa tokko taate. Wiirtuu aadaa fi diinagdee cimatti geeddaramte. Ulfinnaa fi beekamtiin Kordobaa dorgomte. Sisiliin wiirtuu daldala Meeditiraaniyaan, Afrikaa fi giddugala Eeshiyaa wal qunnamsiisuutti jijjiiramte. Gama qonna hammayyeessuutiinis ashaaraan Islaamni Sisilii fi kibba Itilii irra kaa'ee guddaadha. Sanyii fi biqiltuu haaraa garasitti ceesisuu fi tooftaa jallisii ammayyeessuu irratti waan hedduutu hojjetame. Sisiliinis akkuma Kordobaa wiirtuu bulchiinsa Islaamaa, barnoota, aadaa fi hogbarruu taate. Afaan Arabaa Sisilii irratti olaantummaa argachuudhaan afaan hojii fi bulchiinsaa ta'ee tajaajile. Waldandeentiin amantaas cimaa ture. Kiristaanaa fi Yahudaan Sisilii jiraatan hanga gibira jizyaa kaffalanitti amantaa isaanii akka gaggeeffatan hayyamee ture. Olaantummaan Islaamni Sisilii irratti qabaataa ture walakkeessa jaarraa 11ffaa keessa xumurame. Kufaatii bulchiinsa Islaama Sisiliif sababa ijoo kan ta'e faca'uu tokkummaan ganda Islaamaatii dhabamuudha. Faca'uu fi tokkummaa dhabuun badii isaanii saffisiise. Bara 1091tti humna Noormaanitti harkaa fi aangoo akka kennaniif isaan dirqisiise. Bulchiinsi Noormaan kan Sisilii dhuunfate battalatti Musliimoonni amantaa akka geeddaratan hin ajajne, Sisilii dhiisanii akka deemaniifis hin dirqine. Humni Noormaan imaammata aadaa danuu fi waldadda'iinsa amantaa hordofuun isaa afaan Arabaa afaan bulchiinsa isaanii akka ta'uuf hayyaman. Beektonni, artistoonnii fi ogeeyyoonni Musliimaa bulchiinsa isaanii keessatti tajaajila akka laatan godhan. Mootichi Noormaan Frederick lammaffaan kiristaana ta'us aadaa Islaamaa kan dinqisiifatu ta'uu fi Musliimni amantaa isaa akka gaggeeffatuuf hayyamuu isaatu himama. Bara 1220 irraa eegalee garuu hawaasni Musliimaa Sisilii irraa dirqiidhaan kaafamee gara Luuseeraa kibba Itiliitti geeffame. Naannoo waggaa 75 ta'uuf Musliimni magaalaa Luuseeraa keessa amantaa fi aadaa isaa tikfataa, qaadiis qabaataa, dhimma keessoo isaa irrattis murteeffataa ture. Boodarra garuu imaammanni wal danda'uu mooticha Chaarles lammaffaa Naapiles jalatti bakka dhabe. Musliimni mirga of bulchuu qabu ni mulqame. Imaammanni wal danda'uu gara wal liqimsuu fi wal buqqisuutti geeddarame. Hagayya 24 bara 1300tti humni Chaarles lammaffaa Luuseeratti kan bobba'e tarkaanfii Musliimoota mancaasuu fudhate. Hireen Musliimoota Luuseeraa ajjeefamuu, gabroonfamuu, ari'amuu fi amantaa akka jijjiiraniif dirqisiifamuu ta'e. Tarkaanfii Luuseeratti fudhatameen namni 10,000tti tilmaamamu akka gabraatti gurgurame. Masjiidni Bataskaanatti geeddarame. Barreeffamni amantaa Islaamaa fi aadaa cilatti jijjiirame. Wanti Luuseeraa irratti bara 1300tti raawwatame seenaa keessatti taatee gaddisiisaa fi fokkisaa ta'ee barreeffame. Like, share, subscribe godhuudhaan beekumsa manaa fi nama hedduu biraan gahaa. Viidiyoo kana fakkaatu akka hojjennuufis humnaa fi hamilee nuuf ta'a. Yaada viidiyoo kanarratti qabdanis comment section keessa kaayaa. Galatoomaa.
hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaatti.